Ministeerri nageenyaa Yuunivarsiitii Samaraa waliin ta'uun Aduwaan nageenya waaraa fi jaarsa mootummaaf biyyaaf mata duree jedhuun marii paanaalii gaggeesseera. Maricha irrattis kutaalee hawaasaa garaagaraa fi hooggantoonni olaanoon argamanii jiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti itti aanaan walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota alaa fi dhimmoota nageenyaa Dr. Faatihii Mahayidii injifannoon Aduwaa seenaa qofaa osoo hin taane duudhaa tokkummaa jabinaa fi gootummaa dhaloota dhaalchise injifannoo dhalootaa dhalootatti darbudha jedhaniiru. Injifannoon Aduwaas injifannoo lammiilee Itoophiyaa qofaa osoo hin taane biyyoonni Afrikaa kan ittiin boonan injifannoo seena qabeessa ta'uusaa ዶክተር ፋቲሂን ይብሰኒሩ የአድዋ ድል ውስጡ በርካታ እሴቶችን ይዟል። አንደኛ የአንድነት የጀግንነት injifannoon Aduwaa duudhaalee hedduu of keessatti qabatee jira. Isaanis gootummaa, tokkummaa, jaalala biyyattii fi injifannoon kun ammoo kan Itoophiyaa qofaa osoo hin taane kan biyyoota Afrikaati. Kanaaf seenaa boonsaa qabnu kana dhaloota barsiisaa eeggannees itti fufsiisuu qabna. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Samaraa Dr. Mahammad Usmaan biyyi kan ijaaramu riqicha cimaa dhaloota gidduu jiruun akka ta'e dubbachuun dhaabbileen barnootaa olaanoos injifannoo seena qabeessa ijaarsa biyyaaf oolchuuf dhaloota beekumsaa fi ilaalcha waloottaman uumuuf gahee isaanii seeraan akka bahataniif gaafataniiru. የተጣመመ አመለካከት ያለው ዲግሪ ሰተን ወደ ህዝብ የሚናቀላቀል ከሆነ እሱም ilaalcha waloo barataa hin qabne yuunivarsiitiin barsiisee digirii kennee fi uummatatti kan ergu yoo ta'e rakkoo cimaadha. Kanaaf barattoonni yuunivarsiitii keessatti baratan ilaalcha isaan qaban biyyarra darbee ilaalcha addunyaalessaa ta'uu qaba. Dhalataan ilaalcha akkasii qabuus biyya isaanii jijjiira. Seenaa injifannoo Aduwaarraas irra deebiin ni hojjetaa jechuun koo biyya isaa misoomsuu jechuudha. Deetaan ministeera nageenyaa Dr. Khairuddin Tazarraa lammiileen Itoophiyaa biyyaaf aarsaa kaffalan walitti hidhamiinsa isaan qabaachaa turan sibiilarra kan jabaate akka ta'e ibsuun yeroo ammaatti qaamonni humna biyyaa dadhabsiisuu barbaadan tokkummaa lammiilee laaffisuu kaayyoo godhachuun hojjechaa kan jiran ta'uu dubbataniiru. Nageenya waaraa biyyicha keessatti fiduu fi misoomatti fufiinsa qabu mirkaneessuuf lammiileen hundi geessaa baachuu akka qabanis Dr. Khairuddin dubbataniiru. መተማመንና መከባበር መሰረት ያደረገ ሀገራዊ መንግስት ግንባታ እንደሚያስፈልግ እናምናለን። ijaarsa biyyaa walamanuummaa fi walkabajuun keessatti dagaage ijaaruun barbaachisaa akka ta'e ni amanna. Walkabajuu qabna. Biyyi Itoophiyaa biyya saboota hedduu qabduudha. Waliin jaalalaaf tokkummaan jiraachuuf ammoo hundi walkabajuun dirqama. Kanas gootota keenya tokkummaan duulan Adawaa irratti duulanii diina ofirraa qolatan irraa barachuu qabna. Biyya isaan aarsaa kaffalanii nuuf dabarsan eeguun dirqama lammiilee hundaati. Hirmaattotni marichaas injifannoon Aduwaa Itoophiyaa bira darbee Afrikaanotni hundi kan ittiin boonan waan ta'eef dhaloonni ammaa gootota darban irraa jaalala biyyaa fi tokkummaa barachuu akka qabu dubbataniiru. Aadaa mariin rakkoo furuu babal'isuun rakkoolee biyya keessatti mul'atan mariin qaamota alaa humna biyyaa dadhabsiisuuf yaalii taasisan kaayyoo isaanii fashaleessuun gahee dhaloota ammaa akka ta'e hirmaattonni kunneen dubbataniiru. Aduwaa የምናነሳበት አንድ ታሪክ አለ። ከአራቱም ማዕዘን በአጭር ጊዜ ተጠርተው Aduwaan kan ittiin yaadannu seenaa gootummaatiin waamicha yeroo gabaabaa keessatti taasifame dhagahuun lammiileen Itoophiyaa kallattii arfan irraa walitti bahuun humna diinaa biyya alaa dhufe tokkummaan ofirraa qolatanii jiru. Dhaloonni ammaa kanarraa barumsa guddaa argachuu qaba. Biyyi Itoophiyaa biyyoota Afrikaa keessaa biyya of kabachiistedha. Kabajni isheen qabdu kunis kan itti fufu malee humnoota tokkummaa keenya diiguu barbaadaniin kan baduu miti. Dhaloonni ammaa kana hubachuu qaban jedha. የአድዋን ድልን እንደ አንድ አርበኝነት የምንወስደው ከሆነና injifannoon Adawaa gootummaa hunda keenyaa kan ibsuudha jennee kan fudhannu yoo taane mallattoo gootummaa lammiilee Itoophiyaa hundaati jennee kan amannu yoo taane seenaa goototni yeroo sana tokkoomuun hojjetan nutis amma bakka jirrutti dirqama keenya yoo baane biyya keenya guddisuu ni dandeenya seenaas ni hojjenna.